Ashama harka fune do ammanu gahe kamnam. Artist nasra kursum dulai si kan ustaz ibsarratti bante dawu bektifte jettem. Ustaz ibsan qadima ki ustaz ibsatna furan jatti nama guddati jette guyya sadi furkana TikTok werara kan turte. Ayyabo. TikTok werara kan turte gutuman gututti dulai si video kana shandai si kana dabbe garoji dile sitti debu dhageenye jirram. Maalumaaf warroonni maqaa kiyyaa ustaaz ibsarratti sirba hiitanii waan hin taane gottan maqaa rabbitiin isin gaafadha akkasuma ustaaz ibsaallee dhiifaman gaafadha jechuun dubbatteeti jirtim. Artist Nasraa Kursum Duula dhiyeenya kana banteen ustaaza maqaa balleessite jechuudhaan qeeqamni garaagaraa kan irratti ka'aa ture. Akkasumas qeeqama kana keessaa akka ustaazatti heerumuun dura waan ustaazni hojjadha jechuudhaan namoonni garaagaraa qeeqa kaasaniif jiru. Isaan keessaa akka isin jettetti ani gubbaa kiyyatu na banaadha malee bakki hundi kiyyayyuu na cufaadha. Kanaaf gubbaa kiyya kana na laaltanii nan madaalina. Ta'u badhee abaayaa kaayadheef hin dhufa. Hanqaadhimaa nama guddaati jechuudhaan duula kana bante. Duula artistii Nasraan Kursum jalqabde kana sababa godhachuudhaan faaxeewwan biyya faranjiitii fi biyyoota arabaa keessa jiran takka osoo hin hafiin sheekolee adda qoodachuun isaanii dhageenyee jirra. Abaa keenya jaalatamaa fi kabajamaa Sheek Amiin Ibroorraa kakkaase hanga Sheek Ibsaa Hasanitti tokko osoo hin jedhin itti heerumuu qabna jechuudhaan hamba abbaa raayyaa abbaa maccaatitti itti heerumuu qabna jechuudhaan duulli kun babal'atee kan itti fufe yommuu ta'u garuu wanni nama gaddisiisu tokko yoo jiraate abbaan duula kana jammare artistii Nasraa Kursum osoo qabsoo isii galmaan hin gahin qabsoo isii keessaa harka fudhachuudhaan faaxeewwan gayyaate kana kanarratti hambisuu isiitiin gaddatti dhagahamee ibsatuu jiran faaxeewwan faaxochi. Akkuma moominaamineeshin jette kana dubbiin amma darallee nuun kennitu isin haa ta'atuma oolti akka kanaati jabaadha qabsoo keessan itti fufa. Oduun har'aaf qabanne kanumaa hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaatti nu tura. TikTok kenna fooloo gochuu laayik gochuu hin dagatin asinin jenna galatoo malfadha nagaa hora. Garan olubar idi morabeetiin kutaa yeroon arke viidiyoo sadii moo afuriin arkita muuziqaa qabdu ni rifadhe. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Irraa kaasaa gastii nama hedduu keessa jirtanii niin argaa warri gastii argattan wallaahi amma isin galchuu hin danda'u maaliif sa'aatiin qabu. Saan ke daqiiqaa 8 qofaan naaf yaanu cufuuf hin deemu buleen ke dhiifama naa godha jala muraa kana beeka ajandaaf goote Nasraa warri jettan wallaahi la azim ajandaaf hin goone wallaahi billahi ajandaaf hin goone. Ya, tumeta. Shigala. So, no kasi swazi. Sumayya la ko sana me tuna erge wallahi tidawwalu tidawwalun sugadani. Ni be tan dabartini delle torba chalkete sadiyata fa chalsu sudatte jani. Onne nakana sirratti dubbadhu kana tidawwale sawal funa kam jechuun sudata kuma rabbitini ma. Duba dubbachu sadaka isini gala. Garuu jaalachuun deesse aga umriiti yaan hin jaaladha ibsaan hanga lubbuun addunyaa kana irra jiruun hin jaaladha heerumuu baadhee wallahi kana sirritti beeka nkofina ta'i bittuu kun isin gubuu danda'a ambar yeroon suuraa ibsaa ijaan harki qaama kanaan na hollata harki kun akka qirqinna jawwaan takka fuudhuun beeku guyyaa meeqaan oggun suuraa isaa feesbuuka poosti godhu barreeffama dogongoree irra deebi'ee sirreessaa oola wallahi. Annamni yeroo na kallaale na rifa na sodaachisu isa malee hin jiratu yaa kan wallahi sobaa jechaan jiru. Suuraa isaa yeroon arke qaama kana guutuun noolata garaan kun akka nama gartanii miti. Nama rasaasni biradhoo kan isatti hin bu'in lubbuu irraa baasuuf akkasuma na fakkaata. Yeroo inni laayifii jirullee ani laayifii ogguun arge dafeetiin dabra hin dhaggeeffadhu ani. Viidiyoo isaatti baneetiin kan inni ijaan hin laalle taa'ee dhaggeeffadhaan. Ijaan hin laalu suuraa isaa. Kana ni beektanii garuu. Suuraa isaa kan mana akkatti ilaalleen viidiyoo inni oguu daawaa dubbatutti banee dhaggeeffadha. Soorii jette ashii. Wallahi itti banee waan dhaggeeffachi ashii kaayee waan dhaggeeffadha malee akkatti ijaan ilaalu. Ammoo umrii kiyyatti wallahi laazim namni na sodaachisu namni rikun arka rifadhu sodaadhu wallahi laazim isaa qofaa jira. Abbaa kiyya gaditti. Wallahi ani abbaa kiyya kana dhala yeroon badii balleesse baankii nan dhiisu jee rifadhu malee abbaa kiyya gaditti addunyaa sanarra waan ajaa'iba subhanallah. Wallahi ani akkanatti jaguutuun ilaalu
وربنا قدم بيخان من يمو أجندا قوتي وريتا والله أجندا ميت أنا سنين نقول خناب سانكي يدومي جنديك عشان كفان كوا guyyaa gaarii qabaadhaa warri gastii jettan ani guyyaa isniinaatiin laayifii isin galcha nama hunda daqiiqaa 10 deeqaa 20 malee yeroon qabu asirraa nama ol galchee akka dur laayifii irra turuu fi nuuf olchaan isinin jaa yeroo gaarii qabaadhaa saankii jedhumatee jira daqiiqaan kiyya deeqaa 5 qofaan naafe